Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hundi keessanuu nagaa keessanii isin jedha. Nageenyi koo badhaadhaa bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin haa ga'u. YouTube kiyya subscribe naa godha. Wantoota baay'ee irraa baratanii qophiilee bashannanoo mimmiidhagoo akkasumas wantoota baay'ee jechuudha. Kanaafuu subscribe godhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hundi keessanuu isiniin jedha. Ijoollee tokko warroota koomentii jalan nama rabsa jechuudha. An koomentii gamaa gamanatti hin deebisu garuu bakkuma takkatti jechuudha. Keessattuu dubartoonni nama arrabsitan jechuudha. Koomentii jalatti wantuma ofirraa qabdu qaama keetirra ka jiru nama horri arrabsitan adaba godhadhaa jechuudha. Ati nama san arrabsite malee qubni kun arfan si ilaallata. Qubni kun arfan si ilaallata. Ufuma arrabsaa jirta jechuu walumaa galatti. Kanaaf inni lammataa ammoo jechuudha. Abbaa fedhe yoo ta'e, eenyu yoo ta'e, hanga fedhe yoo jaalatte hicciitii keessoo keetii itti hin himatin. Maaliif yoo jette gaafuma ol loltan hicciitii saniin si arrabsa jechuudha. Haadhatan ta'e tasi dhalteen ala. Haadhatee ta'e jettee si dhalteen ala eenyu yoo ta'e hicciitii keessoo keetii itti hin himin gaafuma. Marginalization of the Oromo mass and distorting a century-long quest for self-determination of the Oromo nation and other oppressed nationalities in the country will result into an inevitable disintegration of those independent states. Today, neither Abiy Ahmed's deception nor international community's foul cry will save the plight of the nations of Ethiopia. Situation with marginalization of the Oromo mass and distorting a century-long quest for self-determination of the Oromo nation and other oppressed nationalities in the country will result into an inevitable disintegration of those independent states. Today, neither Abiy Ahmed's deception nor international community's foul cry will save the plight of the nations of Ethiopia. Situations